miidiyaa bu'aa ba'ii keenya Irgorobiiti furaa furmaata maraa kan ta'e guyyaa har'aa kanammoo sirna sagantaa gaggeessaa obboleettii keenya Tamiimaa Mustafaa sababeeffachuudhaan gaaddisa markaza Zillul Islaam kan Ustaaz Faaris Abdiidhaan durfamu yookaan hoogganamu keessatti ustaazotii gamtaa daandii guddina akkasuma barattoota isaanii dabalati keessummoota gamaa fi gamasirraa sirna sagantaa gaggeessaa obboleettii keenya Tamiimaa Mustafaa kanarratti argamanii wajjiniin nutis hojjettoonni miidiyaa martinu gaaddisa markaza Zillul Islaam kan Ustaaz Faaris Abdiidhaan durfamu keessatti argamne jirtu hundumti keessan martu maanguddoo fi dardaraan isinis warri shamaroo nuti addaan hin fille isinis warri ijoollee akkasuma ispoonsara kabajaaf jaalalaa nuuf ta'uudhaan sirna sagantaa gaggeessaa obboleettii keenya Tamiimaa Mustafaa kanarratti warreen affeertanis nuuf galatooma. Miidiyaa bu'aa ba'ii keenya Irgorobiiti furaa furmaata maraa sagantaa guyyaa har'aa kana qabannee dhiyaannetti isin dabarsuun dura nashiidaa ce'umsaa kana dhaggeeffannee kan walitti deebinu ta'a. Hanga qophii sagantaatiin walitti deebinu nashiidaa ce'umsaa kana wajjin turtii gaarii. Ifaataatu gaggeessaan keenya takeessa siif jiru barrabbiin keenya osoo nu dadhabduu qalbiin teenya nagayaan nuuf garii ati ruuteenya osoo nu dadhabduu qalbiin teenya nagayaan nuuf garii qomoo keenya. Si dura roobee si haa tolchu faana si booda roobee si haa tolchu faana imalti tee daandii guddina si eebbifne si guddifne sitti tufne firaa fi ahlii wal faana. Kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa bu'aa ba'ii irra deebiidhaan assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Walitti deebineerra. Waduuf odeeffannoo kan biyya keessaa alaa guyyaa har'aatiif qabadhee dhiyaadheen kan isinii wajjin turu as jira jettanii namatti nan himinaa malee an Piroofeesar Nantoqinaati. Hanga xumura sagantaa guyyaa har'aa kanaaf qabannee dhiyaannetti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Amma hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kan isin dhageessifnu ta'a. Haalli baruuf barsiisuu markaza Zillul Islaam kana keessatti gaggeeffamaa jiru kan akkaan nama hawwatudha. Hundeessaa fi barsiisaan markaza Zillul Islaam kan ta'an Ustaaz Faaris Abdiin barattoonni markaza Zillul Islaam haalaaf amalli isaanii hangana jedhamee himamuu hin danda'u baay'ee kan nama hawwatudha jechuun dubbatu. Sababaan guyyaa har'aa kana gaaddisa markaza Zillul Islaam kana keessatti wal geenyee fi gaggeessaa obboleettii keenya Tamiimaa Mustafaa jechuun beekamtu sababeeffachuudhaani. Sirna sagantaa gaggeessaa obboleettii keenya Tamiimaa Mustafaa jechuun beekamtu kanarratti ustaazotii gamtaa daandii guddinaa akkasuma barattoota isaanii dabalatee keessummoonni gamaa fi gamasirraa gaaddisa markaza Zillul Islaam keessatti argamanii jiru. Keessummoota sirna sagantaa kana sababeeffachuudhaan gaaddisa markaza Zillul Islaam kana keessatti argaman barattoonni markaza Zillul Islaam hundumti isaanii martuu waan barbaachisaa ta'een akka simataa jirantu dubbatama. Obboleettiin keenya Tamiimaa Mustafaa jechuun kan beekamtu kun bonaa fi ganna galgalaa fi galama osoo hin jedhin gaaddisa markaza Zillul Islaam kana keessatti ustaaza isii gaarii fi qaalii Faaris Abdii wajjiniin bu'aa ba'ii baay'ee dabarsaa turuu isheetu dubbatama. Guyyaa gaafa jalqaba toora onlaayinii Imo Appiitiin haala baruu barsiisuu kanatti makamtuu mudannoo isii mudateerraan tokko lama maqaa isiniif dha'ee bira taraama.
erga biyya arabaa kanatti imaltee haala jiruuf jireenya wal qabatee toora onlaayinii Imo Abbiitiin haala baruuf barsiisuu gaggeeffamaa jiru hin beektu turte. haala baruuf barsiisuu markaza Zillul Islaam kanatti kan isiin dabalamuu dandeesse yeroo hiriiftiitiirra osuma teessee mobaayilaa siif achi naannessitu liinkii markaza Zillul Islaam karuma hin beekamnerraa isiirratti ergamnaan yeroo si liinkii sana gadi tuqxu markaza Zillul Islaam kana keessatti kan of agartee turtedha. yeroo markaza Zillul Islaam kana keessa seentuttis immoo alaa fi amalaan ustaazas haa ta'u barattoonni yeroo sana gubbaa markazaa kanarratti argaman lakkoofsa 8 tuqadhu gama gubbaatti wal ba'ii yaa Tamiima haajaan kan kee hundinuu tamaamuma jechuudhaan simannaa akkaan nama hawwatu godhanii fi turuun ni yaadatama. yeroo simannaan isiidhaaf taasifamu kana keessatti rakkoo fi rakkisaa isii mudatee balballoomii oduu keessattan isiniif dhiyeessa. dhaamsa dabalata obboleettii keenya Tamiima Mustafaa yeroo biyya ofiitti galan waa baay'eetu akka nama mudatu beekamaadha. garuu ati immoo dhaamsa baabaa kee Ustaad Faaris Abdii akkasuma hiriyoota kee kan gaaddisa markaza Zillul Islaam kana keessatti wal barteen hangafuudhaan dhaamsa keessummoonni guyyaa har'aa kana sirna sagantaa gaggeessaa kee kanarratti argamuudhaan si dhaaman hunduma isaatu qaama qalbiin dhaggeeffattee hojiitti akka nuuf jijjiirtuun dhaamsa daaliktee miidiyaa bu'aa ba'iitii fi hojjettoota maraati. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan amma isiniif darbaa jiru kun waduu ijootiin. guyyaa har'aa kana rakkoo teeknika guddaa waan nu mudatee tureef sagantaa duraan isiniif dhiyeessaa turre isiniif dhiyeessuu dhabuu keenyaaf dhiifama guddaa isin gaafanna. balballoomii waduu kanaa wajjiniin turtii gaarii.